amantaa loon nama gootu jechuudha. Ani Somaaliilaandi dhaqeetiin dhufe. Amantaa loon nama gootu. Dhamaaste ummata kana namarraa baaste jechuudha. Mee yoo dandeenye silaa wanni kun baati afur deemu jira maa naman godhin. Manguddummaan isaanii sheeyni isaanii jarana kunurraan fakkaatu. Akka kunoo gurbaa kanaa kunillee magarsaa janiin inuu jira. Jamaalillee anaan jani jamaalillee janiin inuu jira. Mee haa qaanfannu janii lakkuma atitti himtuun sharafti walitti. Lakkuma atitti himtuun. Garuu amma diigamuu eegalee jira doktor. Sababni isaa paawuriin jiraa rukutamee jira. Akka jalqabaa sanii miti. Amma illee ijoollee mataa cufatanii odeeffannoo irraa fagoo jirantu ga'u jedhaa jira malee. Fakkeenyaaf kiristaanaa musliimni gamana wal dura dhaabbachuun humna keessoo isaaniitii wallaalummaa keessoo isaaniitii isaan bokokseessan kan musliimotaa san rukutee jira. Sababni isaa har'a kiristaanonni hadiisaa fi quraana keessa galanii salphina achi keessa dhukate hunda gayyaasaa jiranii paaworii ittiin nama dur dhaabbatan hin qaban musliimonni yeroo kanatti. Dhugaadha waggaa dheeraadhaaf achi hiixatanii amantaa namaa tuttuqaa ture isaanii har'a waan sajjaa boonti as bahaa jiru maali beektaa? Iyesuusii fi Isaan konkumaa tokko miti waan jedhudha. Konkuma yeroo kitaaba gamanaa ilaalan waan sajjaa. Bara nama saniitu waan ajaa'ibaa waan nama saalfatu. Anamata saniitu suni dhimma xiyyaa mitani. Ani dhimmi xiyya isa kana. Maaliif ummanni amantaa jabeessina juu? Ummanni Somaaliyaa tana keessa gosa takka amma Somaaliyaa tana dhaqeetiin dhufe dura amma hoggaan Somaaliyaa keessa Somaaliyaandi dhaqe. Ati gosa mijan. Gosan na dhiibani. Ati an Oromoodha Itoophiyaa akkanitti kun Ameerikaa dhufe lakki. You must be Somalian. Adigaa Somali majan. Kana oofanii gosa keessa nagalchanii gosa sanii wajji wanda jaaruu beekan kan hunda ka gosa Somaali. Kan kana barsiisu amantaa Islaamaa tana. Mee malaal sheeyti tokko karaa naannawa Arsiidhaa kana. Sheekuma guddaa daa'ii guddaa. Akkatti inni amantaa nama kan adda baasee xilee lafa qabu. Akkasuma karaa argeetis tokko kabiraa jira. Bar tokko lamaa miti. Warra gurguddaa kana jechuudha. Kana kan barsiisu hadiisa isaanii kan Umar ibn Khattab odeesse, kan Marreen odeesse, kan Metirqishoon odeesse. Liidaroonni isaanii kajalee deeman Umarii fi Usmaan ibn Affaanii fi Marree gaddaaf kanatti deemani. Jarattiin sun tabiyyaa balleessitee osoo lubbuun jirtuutu hanna isaaniirra osoo lubbuun jirtuu ajjeefamte. Ajjeefamte jechuudha. Kanaafi wanti ummanni kuni ejjuun tuni gubuu qofa jechuudha. Yusuf 2021, no matter what, is still the ground religion in the world is Islam. Okay. First of all, you do not speak English very well. That's not a problem. But you should just write